Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota amantii kiristaanaa hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii baga geessanii ishoo baga geessanii baga gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos du'aa ka'uusaan isiniin gahee du'a moo'ee jira du'a balleesseera nuufis jireenya bara baraa laatee jira baga geessanii mootii moototaa hunda keenya abbaa keenya gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos baga faazikaa hiikkaan isiniin ga'ee isiniin jechuu jaaladha ijoollee tawaahidoo hundumti keessanuu akkasuma kan biyya alas jirtanaan biyya keessa jirtanis hundumti keessanuu ayyaanni kun ayyaana gaarii ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u badii fi balleessaa keenya dhiifama kan waliin goonuu tokkummaa kan ittiin ijaarrannu kan wal jaalannu nuuf haa ta'u ayyaanni kun ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaa kan itti hojjannee kan itti firii gaarii argannu nuuf haa ta'u biyya keenyas nagaa nuuf haa godhu kan biyya baanee biyya ormaa keessa jirrus waaqayyo nagaadhaan gara biyya keenyatti maatii keenyatti deebinee nama ayyaana waggaa waggaan kabajatee jiraatee gammadee jiraatu maatii waliin nu haa taasisu isiniin jedha hordoftoota amantii kiristaanaa hundumti keessanuu baga geessanii akkasumas jaalatamtoota kabajamtoota maatii musliimaa hundumti keessanuu ramadaanis baga geessanii hiikkaadhaan illee isiniin haa ga'u isiniin jechuun jaaladha hundumti keessanuu jabaadha waaqayyo isin haa eebbisu ayyaanni kun ayyaana tokkummaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u waan yaaddan hundaa kan itti argattanii kan balleessinis dhiifama akka itti gaafannee rabbii keenya sodaannee dhiifama itti gaafannu nu haa taasisu kan milkaa'inaa nuuf haa ta'u kan biyya ormaa keessa jirrus akkasumas ayyaana akka maatii biratti seeraan dabarsinu sanitti miti guyyaa rabbi jedhe immoo gara biyya keenyatti gara maatii keenyatti dachaanee amantii keenyas hordofaa ayyaana keenyallee kabajanna jechuudha kanaafuu homaa isinitti hin dhagaminaa warri biyya keessa biyya alaa keessa jirtan hundumti keessanuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waan baay'eetu namatti dhaga'ama ana gara kootii waan baay'eetu natti dhaga'ame akkan fuuldura keessan dhufee haasa'u kana miti keessi koo na boora'aa keessi koo na rabbashaa biyya koo na yaadachiisaa maatii koo na yaadachiisaa waan baay'eetu natti urgaa natti fooliin ba'a jechuudha kanaaf waan biyyaa baaneef beenna waan ta'eef ayyaanni waggaadhaan dhufaa waggaadhaan darbaa kanaafu obsaan waaqayyo keenya uumaa keenya fayyaa keenya kadhachaa jiraannee gara biyya keenyatti deebi'uu ni dandeenya kanaafuu ayyaanni kun bakka jirtanitti kan gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u kan hojiin illee isinitti baay'ate hojiin kan isinitti isinirraa qannasu kan isinirraa qalal jedhu isiniif haa ta'u ayyaanni kun ayyaana gammachuu guyyaa gaarii isiniif haa ta'u obboleewwan koo kan kiristaanas kan musliimas isiniinis hunda keessaniinuu isiniinis ramadaan isiniinis dhufaa jira isiniinis haa ga'u isiniin jechuu jaaladha ayyaana gaarii obboleewwan koo hunduma keessanuu isinan jaaladha isinan kabajaa akkasumas immoo warroonni maatii naaf hin taane asuma maatii naa ta'a sabskiraayib godhaa sheer godhaa garuu immoo barri kun bara jaalatamaa haa ta'u bara gammachuu nuuf haa ta'u bara itti immoo wal tuffannee wal bira dabarru osoo hin taane bara itti xiqqaa fi guddaa layyaanee itti deemnu osoo hin taane xiqqaaf guddaa hiyyeessa osoo hin jenne dureessa osoo hin jenne hunda isaatu wal qixa goonee kan laallu nuuf haa ta'u isiniin jechuu jaaladha kanaaf jabaadhaa wanta hin danda'amne hin jiru jabaadhaa isiniin jedha hojii gaarii ayyaana gaarii isiniin hawwaa baay baay